oduu ammee manni marii dhimmoota islaamaa Itiyoo deeggarsa meeshaalee yaalaa birrii miliyoona 800tti tilmaamamu taasiseeti jira. Manni marii dhimmoota islaamummaa Itiyoo hospitaalota mootummaa 5f deeggarsa meeshaalee yaalaa birrii miliyoona 800 olitti tilmaamamuuf taasiseeti jira. Hospitaalli isaa meeshaalee yaalaa jechuudha deeggarsa taasisaniis godina Jimmaa, Galamsoo, Dasee fi Walqixxee kanneen jechuudha akkasitti deeggarsa taasisaniif jira. Kun waan baay'ee nama gammachiisu akkana jechuudha. Hooggantoonni biyyaa jechuudha pirezidaantonni majalisaatiis akkanatti hawaasa isaaniitu jechuudha meeshaa yaalaa akka argatan deeggarsa taasisuun waan baay'ee nama gammachiisu. Akka qorannoo dhaabbanni meteoroloojiikaal ibsutti waggaa 5 dhufutti oowwi addunyaa haalaan dabalaa jechuudhaan dubbata. Oowwinni addunyaa waggaa 5 dhufanitti haalaan dabaluu danda'a jedha dhaabbanni kun akka qorannoo gaggeessee ibsutti. Kanatti aansuudhaan ministeerri barnootaa Biraanuu Naggaa ibsa irraan tana baaseen miidiyaan hawaasaa dandeettii yaaduu ijoollee keenya miidhaa jira waan ta'eef bilbila dhoorkuuf mari'achaa jirra jechuudhaan dubbatee jira. Barattoota jechuudha bilbila akka dhoorkuu deemu jechuudha ibsa irraa dura isinii gabaasaa turre keessatti jechuudha. Akka mariirra jiru simee jira ammaas irra deebiidhaan miidiyaan jechuudha akka keessattuu miidiyaaleen hawaasaa jechuudha yaadu ijoollee teenya jechuudha akka malee miidhaa jira. Kanaaf jechuudha bilbila irraa dhoorkuuf mari'achaa jirra jechuudha ibsa irraan tana baaseen. Akkasuma biyyoota Awurooppaa keessatti biyya takka ta'e jechuudha daa'imman waggaa 16 gadi akka bilbilli harkan seenne dhoorkee jechuudha labsii tana labsuudhaan hojiirraas oolchee jiru. Kanaaf achirraa muuxannoo dhufee fudhatee fakkaata. Oduulee dhugaa guyyaa guyyaan isin biraan geenya gaalaal asumaan jechuun jiddumaan dhageeffachaatuma mallattoo gurraatti harka mirga reertoona tuquraan sabskiraayib godhaa himee mi'aan tana jechuudha. Oduuleen hariin akka isin bira geessutti dhageeffatanii toomichaa yaa'ina laayikii fi sheerii koomantillee godhaadha isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan lammiileen Itiyoo warreen mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti jechuudha duutii itti murtooytee guyyaa du'aa eeggachaa jiran ammaas irra deebi'uudhaan mootummaan Itiyoo jechuudha hatattamaan akka lubbuu teenya baraaruu jechuudhaan gaafachaa jiran. Akkasuma ibsee jechuudha waraqaa mootummaa jechuudha Suudirraa ba'een arafaa tanaa duratti jechuudha ni ajjeefamtanii tan jechuu akka waajjira geessee jechuudha BBCtti mul'ataan tokko kan mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessa jechuudha waan kanaan qabamuus waggaa 15 itti murtaa'e irraa waggaa 5 fi cinaa hidhamee gara biyyaa deebi'ee dubbata. Kanaaf hatattamaan jechuudha warreen murteen du'aa irra dabarte kanarraas ja'a akka jechuudha irrattis murteen du'aa raawwatamtee jirtu ibsuudhaan namoonni hangafa immoo 41 akka jechuudha mootummaan Itiyoo jidduu seenee ammaas nu baraaruu dafee jechuudha du'oota nu oolchuu jechuudhaan lallabachaati jiran. Miileen Itiyootuun warreen murteen du'aa irratti jechuudha murtooytee du'a eeggachaa jiran kana keessattuu jechuudha gara du'arraa hidhumatti haa nu jijjiiranii hidhatti akka nu jijjiiran murtee tana murtee hidhaatiin akka adabbii hidhatti nu jijjiiran nu godha yookaan ammoo gara ableen qalmarraa rassaa santara takkitti nu keessaa nu jijjiiraadha. Lamaan kana gaafii irra deddeebiidhaan gaafachaa jiranidha. Ammoo kana hordofuudhaan mootummaan Itiyootis yeroo maatiin hidhamtoota warreen murteen du'aa irra dabre kun gara mootummaa Itiyootti jechuudha waraqaa barreessaa qaamaanis dhaqanii akka lammiilee ilmaan isaanii kun jechuudha baraaraniif gaafachaa turanitti gara jechuudha waraqaa xalayaa gara mootummaa Suudii barreessuun ni yaadatama. Keessattuu guyyaa xalayaan jechuudha mootummaa Itiyoorraa gara mootummaa Suudii barreeffamtee ijoollee tanaa jechuudha murtee du'aa jalaa oolchuudhaaf guyyaan san guyyaa Tiraampiis itti Suudi Arabiyaa daawwannaa biyyoota giddugalaatiif Suudii seenee fi akkasuma guyyaa silaa murteen du'aa ijoollee tan irratti murteeffamtee qalmaaf jechuudha raawwatamtu ta'uu eera jechuudha. Mul'ataan kun akka BBCtti himetti haa ta'u guyyaan san ammoo guyyaa silaa isaan ajjeefaman waan guyyaa xalayaan mootummaa Itiyoo jechuudha gara mootummaa Suudiitti ergamtee fi Tiraampiis daawwannaadhaaf gara Suudii dhufee fi lubbuun isaanii garii warreen silaa qalmaaf qophaa'an ajjechaan irra dabarte ooluun ni yaadatama akkas jechuun gabaafamee jira. Kanaaf du'aayiidhaas godhaaf sagalee istaafii mootummaan Itiyoolleen jechuudha sagalee maatiitii fi isaanillee dhaga'uudhaan xalayaa gara mootummaa Suudii barreesse mootummaan Suudiillee jechuudha xalayaa kana fudhatee jechuudha isaan kana baasuudhaaf jechuudha hojjetu rabbi haa godhu beekee akka ambaasaaddarri Itiyoo jechuudha Muktaar Kadir dheengadda waltajjiirra dubbatettis nuti gama keenyaan anillee xalayaa mootummaa biyya teenyaa pirezidaantii qofa irratti hin dhiibnaanis barreesseetii fi qaama dhimma ilaallatu jechuudha garee koreen waan kana ijaaramtee irratti hojjechaa jirra jechuudhaan dubbatee jira. Isinis gabaasne sagalee illee dhageessanii jirtanii
haa ta'u garuu jechuudha qaamni hiikuu danda'u dhiifama godhuufi danda'u mootummaa suudii qofa jechuudhaan dubbate. Mootummaan suudiitis kan mootummaa biyya teenyaatii wajjin hariiroolee ni qabanii kabajee gallakkisu rabbi haa godhu du'aa'ii godhaaf isiniin jedha. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarse. Mootummaan Ameerikaa yeroo jalqabaatiif alaabaa isaa Suuriyaa keessatti gadhaabuudhaan har'aan tan ol baasee birbirseetii jira jechuudha. Kan kateef gaa erga qoqqobbii jechuudha Suuriyaarraa kaasee dhiyoo jechuudha biyyoota jiddugala daawwachuudhaaf Suudi Arabiyaa dhufe Tiraamp jechuudha. Ahmad Sharaa mootummaa Suuriyaa haaraa wajjin wal arguudhaan erga haasaa taasisanii qoqqobbiidhaas akka jechuudha Suuriyaarraa kaasu qoqqobbii diinagdee isaaniirraa kaasu erga dubbatee irraa kaaseen booda har'aan tana alaabaa isaa Suuriyaa keessatti birbirsee jira. Hariiroo biyyoota lamaanii cimsuun akkana hariiroon biyyoota lamaanii cimaa dhuftee jirti. Mootummaan Ameerikaa jechuudha deengadda garii amma biyya qabattee jechuudha hoogganaa jirtu kanarraan hariiroo wajjin cimsachuudhaan qoqqobbiis irraa kaasee jijjiirama dhufe kanaaf alaabaa keessatti birbirsaa jiru kana qaama shoorarkeessaa jechuudhaan garii shoorarkummaa irratti galmeessee ture. Har'ammoo hariirummaan isaanii cimtee qoqqobbiis irraa kaasee dinagdee isaaniirraa waliin hariiroo cimsachuudhaaf alaabaa keessatti gadhaabee jira. Imbaasiidhaas keessatti ijaarrachaa jira. Waan nama gammachiisa. Kanatti aansuudhaan mootummaan Ameerikaa Tiraamp torbaan lama bichaa mootummaa Raashiyaatiif kan akka dhukaasa akka waraana Yukureen irraa dhaabu jechuudha. Kana ta'uu baannaan ni agaraa jechuudhaan dhaadateeti jira. Ammas Ameerikaa fi Raashiyaa waa wal seenuu deeman fakkaate. Duraan gaa kallattii waliin buubaatanis isaan kun jechuudha qixxeedha. Ammoo Yukureen warreen gargaaru jiran Ameerikaa fi Awurooppaa ta'uu beekamaadha. Ammoo buutiin jechuudha maraataa jechuudhaan kan mootummaan Ameerikaa buutiin mootummaa maraataa waraana dhaabuu hin feene jechuudhaan akka malee dhiyeenya qeeqaa jira dhiyoo tana. Amma immoo torbaan lama bicha qabeef mootummaan Raashiyaa buutiin lola dhaabu qabaa torbaan lamaan kana keessatti jechuudhaan mootummaan Ameerikaa akeekkachiisee jira. Akeekkachiisa Tiraamp jechuudha mootummaa Raashiyaa kana akeekkachiisa kana mootummaan Raashiyaa fudhachuu baannaan gaa ibsi ammaan tana inni torbaan lamaan qabee kuni kan miiraan guutame yookaan haaraan jechuudha barraa'ee fakkaata waan as deemu gaa waliin jala buunee kan isin gabaafnu. Kanatti aansuudhaan Israa'el yaada dhukaasa dhaabuu gaazarraa akka fudhattu beeksifteeti jirti. Amma immoo dhukaasa dhaabii irra deddeebiidhaan gaafatamaa jirtu amma akka fudhattu ibsi har'aan tana jechuudha ministeera dhimma biyya keessaa jechuudha Israa'el irraa bahe ni mul'isaa jechuudha. Kanaaf Israa'el ammaan tana biyyoota Eeshiyaa kana keessaa hariiroo isin dhabdee biyyoonni Awurooppaatis itti garagalee sababa jechuudha waraana isiin gaazarraa dhaabuu diddeef akkasuma biyyoota Afrikaa keessaas dhiyeenya gara Afrikaa imaluudhaan hariiroo Afrikaa cimsachuu yeroo barbaadetti biyyoonni Afrikaa gariin deemjee if keessaa ari'e ministeerota dhimma isaanii kan Israa'el. Amma immoo fala biraa waan dhabdeef akka jechuudha yaada dhukaasa dhaabuu fudhattu beeksifteeti jirti galgala. Kanatti aansuudhaan kan xumuraa gamtaan Awurooppaa baasii waraanaatiif doolaara biliyoona 150 raggaasistee jirti. Gamtaan Awurooppaa yaaddoo haleellaa Raashiyaa irraa kan ka'e jechuudha baasii waraanaatiif doolaara biliyoona 150 raggaasisuu beeksisteeti jira. Kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Oduu irraa qabna kana fakkaata kan biraatiin angoli deemnutti sheer duweetu irraan facaasa akka isin odeessu oduu ammeeti oduulee guyyaa guyyaan jechuudha haaree qofaan isin biraan ga'e akkuma beektan oduulee dhugaatan jechuudha soonni tokko keessan jirre tan qabatamaanis irra geessanii agartan qofa kanaafi ammoo namoonni haareen jechuudha gara chaanaala kanaa dhuftan oduulee guyyaa guyyaan isin bira geessu argachuudhaaf dhageeffachuudhaaf waan addunyaan toltu mallattoo gurraatti harka mirga jirtu kan agartanii tarmata akka qaxxooytaniituma subscribe bichaa gootan kalaa isan booda ifumaaf kallattiin oduun isin bira geessi hirmaannaan keessatti hedduu namatti tola galatoomaadha sheer godhaa facaasaa bakka yoo lingiyaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.